rajab duraan jirtu sanii asirraa agartee wanni xiqqoo yeroo gabaabduu kana keessatti walii tuquu barbaannu akkuma gartee as dura deemaa turetti zamana gartee Sheekh Umar Aliyyee faa rahimahullah diin gartee gadhaabanii lafa tana keessatti yeroo diin lafa tana hin jirretti jechuu gadhaabanii diin waa hunda keessaa qabu jechuudha. Adeemsa waa hundaatu kallattiin kaa'amee jiru. Qabsiisanii ulamaas qabsiisanii hawaasallee qabsiisanii akkasumatti isaanirraayis ilmi isaanii sheekni keenya sheekonni Sheekh Masraaj Faan rahimahumullah bakka bu'anii akkasumatti amata meeqa isaan booda turanii waan kana haga isaan balleessanirra dachaa meeqaatam addunyaa kanarra Itoophiyaa fi biyyoota birallee babal'isaa turan jechuudha. Akkasuma har'a immoo nuti immoo yeroo amma nuti jirru kana keessatti yeroo nuti jireenya carraa keenya kana keessatti har'a as dabreen nu harka ga'ee jira jechuudha. Nutirraa hoo amma gaa asirratti akka kun maal jaama jechuun wanni gartee asirraa beeknu wal bakka buusaa deemuudha jechuudha. Diin kun odoo hir'anne odoo gartee hin laafne cimaa haala cimaa deemuun wal bakka buusaa deemu jechuudha. Sanumarra gartee zamana sheekotarrallee zamana sheekota Sheekh Masraaj Faadha irra bal'ate. Amma zamana keenya kanas wanni gartee as booda dalagamu irra guddaa akka ta'u hawwiin keenya jechuudha. Ciminni keenyas gartee as booda laalama jechuudha. Wal qabatuun keenyas as booda laalama. Warri dhaabuus amma numa jechuudha ka biraatii miti. Warri itti dabree qabatus Sheekh Tawfiiq Faamadii ejjannee akka bakka isaanii bakka Sheekh Umar Aliyyee sanitti irraa fayyadamuudhaan kallattii isaan nuuqaan jala deemuudhaan isaanitti dhiyaannee yaada qajeelfama irraa fudhatuudhaan daran bal'isuu qabnu amma nuti jechuudha. Kanarraa hadraan dirijjitii ummata gartee aalusunnaa ta'e bakka jirutti bal'isaa deemu jechuudha. Bal'isaa karaa barnootaatiinis karaa gartee balaa biyyatti dhufu du'aa biyyarraa qolachuutiinis karaa nama araarsuutiinis nama wal dhabe abbaa fi ilma wal dhabe obboleeyyii wal dhabe biyya wal dhabde sabaaf saba walitti bu'e walitti araarsuutiinis hadraan qooda guddaa ka qabu kana jechuudha. Kan adda isa taasisu hadraa bakka biraarraa sabaaf sablammoota hunda jidduu dhaabbatee daawaan asirraa gaggeeffamu ummata walitti gartee fidee obboleeyyan godhudha jechuudha. Ummata diina mootummaan jidduutti cinqamu manguddoon jidduu cinqamu hawaasni jidduu rakkatu du'aayiidhaan walitti nagaa godhuu obbolummaa rabbiitiin walitti nagaa godhuu kana jechuudha. Dalagaan isaanii dalagaa guddoodha jechuudha. Kana caala ammas ummata galamsoo yeroo dheeraa dabre kanaaf itti gartee aantummaa mul'isuudhaan waan nuti beeknurraa haga nuti gartee kan beekne hedduullee ta'u wanni nuti takka takka dhageenye waan laafaa himte jechuudha. Ummata gartee sabaaf sablammoota as keessa jiran akka miidhaan takka hin dandeenye sheekonni keenya faan aantummaadhaan wajjiin miidhama wajjiin gartee duuba rakkoo wajjiin dhamdhama akka isaan asitti waliin hafanii diin kana wajjiin gartee addunyaa kanarra haga rabbi nama bulche diin kana waliin dhaabanii wajjiin jiraatan waan qabsoo guddaa dalagaa turan jechuudha. Kun seenaa hadraa kanaati. Dalagaa hadraa kanaatis waan gartee amma asirraa illee dalagaan itti fufuu qabu. Obbolummaan sun daran cimee dachaa ta'e hadraan kun hadraa duraan nama hammataa turu sun ammallee gartee ifa haara'umsuudhaan akkasumatti haara'ummaa kana keessatti waa hundaa'u haara'umsa kallattii isaanii hunda haara'umsa ha itti deemu ta'uu akka dhiyoo tanarraa agartan kanatti sheekonni keenya ulamaa'onni keenya bakka hundaa walitti dhufanii wanni sun akka gartee kallattiin sheekonni faan kaansu hundinuu akka gartee jajjabaatee itti fufuuf kakaamee dalagamee du'aayiidhaan nu eebbisanii akkasitti
sheekota keenya nuqaanii akkasitti gartee duuba tartiibaa amma gartan kana dalagaan deemaa mul'atu kana jechuudha. Kanaaf ummanni keenya narraa warri beektan hawaasni magaalaa Galamsoo narraa warri itti guddatan obbolummaa bakka tana turtee fi walqixxummaa miskiina odoo hin jenne huccuu gurraattii huccuu diimtuu bifa diimaa bifa gurraacha qallaa fi furdaa odoo hin jenne asitti mirgi namaa kan eegamu walqixxummaan bakka biraatti hin argamne asitti argamtu jechuudha. Kun haa adda isa taasisu bakka hundarra addunyaarra illee waan jirunatti fakkaatu kaasee kanatti mirgiin ilma namaa eegamuu keessatti jechuudha. Akka amalaataa tuquun dhoowwaadha waan bira sheekota fa'aa biratti jechuudha. Maaliif mirga namummaa ta'uu isaatiif kabajamuudha jechuudha. Ilma namaa ta'uudhaaf rabbiin ilma namaa kan guddisee jira. Hojiitti jijjiiranii isaan waan rabbiin juusan hojiitti jijjiiranii hiikuu keessatti gahee guddaa taphatan jechuudha isaan. Akkasumarra nu guddisanilleedha. Namu akkasirra guddate lafa keessa jirti hawaasni Galamsoo bakka fedhe yoo dhaqe naamusni inni qabuu fi ibaadaa keessattii fi shari'aa eeggatu keessatti hawaasni Galamsootu adda bakka biraa yoo dhaqe adda jechuudha. Maaliif jenna guyya tokko Adaamatti nama asirraa walgahii Adaamaa hojii teenye of gartee keessummaan Jimmaa Baalee Walloo kana hundaa walitti qabamtee achitti godhamtu. Kanarratti kan warra Galamsooti jennaan aboo nuti warra Galamsoo duraan dhaabbannu jettee ulamaan gurguddoon sun dura buutee jiru. Biyya nama guddaa irraa dhufee biyya Sheekh Umar Aliyyeeti. Namichi nama gartee ilmiillee qara'ee miti. Ammoo naamusni inni itti guddatuu fi diin beekuu keessatti hojiidhaan guddatee jiru. Hojiidhaan qaama keessa guddatee jira jechuudha. Kabaja diiniif kannuu beekaa akkaataa diinti deemu kana hunda qaama keessatti as keessatti waan guddateef waan argaa guddateef ijoollummaarraa tarbiyaa namni magaalaa kana adda jechuu kaan irraa saniif adallee gaa kun akkuma gartan kanatti yaaminsa dhageessanii kadhuftan hundi quuqama qabaatu keessanitti mul'ata. Inshaallah ammallee kunoo wal bira jirra waliif waan jedhamu hundaa'u waan jiru hundaa'u harkatti marannee fuulduratti garan cinnee akka deemnu wanni gartee asirratti wal geenye jechuudha. Akkasumatti sheekota nuukaanis wanni gartee isaan nuufidan hundinuu narraa'u isintu irra gartee beeka waan ta'eef na caalaa isintu gartee qaama keessatti gartee duuba waliin guddate waan ta'eef ammallee gartee akkuma duritti garan cinnee ibaadaanis ajnabii eeggatuunis shaa'ira isaan lafa nuukaan yeroo ramadaanaas haa ta'u yeroo mawlidaas haa ta'u yeroo ciidaattis waan addunyaa irratti gartee diiniif kabajaan kan namuun gartee hin mul'anneetu asitti argama jechuudha. Ciida kabajanii sadarkaa isaa akka addunyaa irratti miidhagu godhanii lafa nuukaan sheekotaan jechuudha. Sadarkaa ciiddi qabu akka silaa muslimni hundi godhuu malee akka isaan godhan kana ramadaanni sadarkaan isaa kabajamee fi akkasitti keessummaan ramadaanaa ulfeeffamtee asitti sadarkaa argattee akkasitti kabajamuu kun ramadaana qadrii ramadaanaa mul'isuun kun isaanirraa barannee jechuudha. Nutillee waan kana qabeenyi keenya guddaan waan isaan nuu dhiisan kana jechuudha. Kana nuti sararraa ilma isaanii taanee hundinuu waan isaan dattee lafa kaan kana yoo itti fayyadamne akkuma isaan jaalatan duniyaan ishii bisan qaddambii waan sheekonni kaan gartee dhaamsa guddaan isaan nu dhaama kana jechuudha. Kanuma qabannaan diin kana qabannaan duniyaan ishii bisan qaddamtii jedhan jechuudha. Akkuma nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa isaan sahaabaan diin qabdee fi waa hunda qabdeef miskiinummaa isinirraan sodaatu gana gartee miskiinummaan dhabamtee namni miskiinumatti sadaqatu dhabaa innaa gartee duniyaan bal'atu irraa jechuudha. Diinuma kana qabaannaan jechuudha. Kanaaf waan gartee isaan mukaan kana fardeeffannee salaata jamaa masjida irratti gartee yeroo mana jiru yeroo namni deemee haa ta'u namni deemee gartee duuba laalaman qabu yeroo as jiru immoo
namu gartee yoo hazuuriin dhaqabne asii dhaqaba magariikaan dhaqabne shaayii dhaqaba kana hunda irratti hirmaannee dhaamsi sheekotaa afaan sheeku maradii afaan tokko isa kana jamaata guraageedhaa obboleeyyan rabbii kawajjin jaan saniif maal dhaaman isin masjida qaba anaa duniyaa isiniif qabaa jedhanii gama du'aayitiin waan namni gartee carraaqatu hin argane du'aayiidhaan akka inni gartee argatu isaan gartee duuba itti lafaa fi turanii akkasuma milkaa'an jechuudha hojiinuu ni beektan isinoona caalaa akkasumatti isaanis waada guutanii tokko manatti gartee waan inni jiru kadalaga jirus kawaan inni jiru hundi salaata jamaanaaf hojjetu nutis daran caalaa cimsinee bakka isaan irra nu kaan hundaa'u jajjabeessinee akkasumatti gartee duuba du'aayinis nu bira jirti tumsi isaaniitis nu bira jira rabbiin nu wajji jira waan hunda keessatti haajaa teenya hunda keessatti nuuf laafaa deemtee jechuudha hayaada qabulleen yaadni isaa asuma keessatti hiikkata uuma isaan gartee irra nu kaan kana hordofuu keessatti nu hiikkatti teenya hundi nu jechuudha kanaaf waan kana arrarraa nutis gartee duuba irratti yaadnee ilmaan keenyallee tarbiyaa akka isaan gartee dhaamsa isaanii kana qabsiisaa guddisuu karaa hadiraa kanaaf gartee akka isaan qaama wal godhatan jajjabeessinee barsiisuu abbaan jabaan abbaa kami abbaa waan gaarii ilmaaf dabarsu ilmi sun sanboota isaa abbaa san galatoonfata jechuudha seenaa gartee dura gaggaarii dabarte ilmaaf ka dabarsuutu abbaa gaarii namni suni abbaa ilmi sun sababaa saniitiin milkaawaa eega milkaa'ee booda abbaa san galatoonfata jechuudha saniif nutis abbaa gaggaarii taanee ilmaan keenya waan gaarii hooga qabsiifnu sheekonni faanis irraa gammadanii diin kaan kanallee diin akka gartee addunyaan nu ajaa'ibdutti akka addunyaan nu hawwitutti duraanuu galamsoo hawwaa hawwiin galamsoo addunyaa irratti beekamaa waan ta'eef nuti immoo dhaloonni kun caalaa cimnee gartee waan kana qaamaa qalbii godhannee itti gartee akka deemnu wanni gartee ergaa kiyyaa anuma وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشهد داوود يسار بركي مدبر كتير تقول وانا ندور كذا كذا بقى واسه نرجع نمر مربادا ولدي كبرني كنا كون فايز ثالث كنا كون ولدي دو لانتي أسيك ولدي سينغامنت aku mereka musyarakatnya kan di mana mungkin bakal buat isyarat di kagoda merati aku juran pada beti amma sewan kana gajabe su bideti malati khalifuma wan jamu kana kaisati isintun hunde syariat ramde kabimo ada wan namni godate la faqasu wan jamu rati la lo chumas malik bi fakana namni tokko wani dala kumutaka yo syariat walite rabai sakabate asari sidas nabi rayo hasu kita de ilmi nama gajabe sedi ada miti wani tu syariat ada je gadi fagenya wan kamatu keju asirratti namoonni yaamame mata durerratti sheekoti namoota gurguddaa hayyoota shabaaba jechuudha yookaan qeerroo jechuudha kana namni yeroo duraatti wanni yaamame akkasumatti irra guddaa walgahee dhufee fakkaata saniif jecha kanarratti nuti wanni nurra jiru maali khaliifummaa kanarratti khaliifummaan tun shari'aa keessatti kan maal jedhamti waan jedhamu jechuudha hawalitti qabamneef tana wanni guddoon waan asirratti sheekonni faan jiruu isaaniitiin sheekh Muhammad Tawfiiq faadha ishaaraa godhan san gadi jabeessu khaliifummaa wanni jedhamu kun bifa kanaan ishaaraan kun nabirraa dhufte moo waanuma jidduu tana olumaa'in istilaaha yookaan seera godhattee jidduu tana uumte waan jedhamu laaluu jechuudha maaliif adda baafatuun barbaachisaadha ilma namaati gariin kun waanuma namni tokko baafate jedhee laafisuufaa keessatti jira jechuudha nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam gaafa makkarraa madiinatti deeman madiinaa keessatti akabaa bakka jedhamtutu ture iddoo san keessatti ummata hajii goosisan jechuudha adii eega goosisan booda ummanni diin qabatu irratti adii goosisaniiti kan booda nabiyyiin achirraa karaa nu godhe jechuudha nama tokko adii godhuun diin irratti sanbooda nabiyyiin jiruu isaanii keessatti diin oofaa turaniiti hambiin itti dhufte jechuudha
nabiyyi alayhi salatu wassalam. Itti dhufnaan ummanni sahaabaa maal dalage sa'a san keessatti waa'ee awwaalcha rasuulaa itti dhiisaniituma hawaasa walitti namoota matootatu jira jechuudha keessa akka Umar faa jira, akka Aliyyi jira, Usmaantu jira, akka Talhaa nama hedduutu jira. Maaliif arra rasuulli deemullee diin isaa kun itti fufaa jechuu barsiisuudhaaf jechuudha. Namni kun rifachuurraa kan gaggabee jira, kan waan haasawwan laalee jira. Namoonni kun hedduu wal keessa jira jechuudha. Nabiyyiin kunnaan namoonni akkasii sun marii gaaddisa tokkotu jira kan waggaa taanu jalatti mari'atan. Gaaddisa san jalatti baanii hayyoota walitti qabanii mari'achiisanii diin kana akkamitti dabarsinaa? Namoota ammaan tana bufaatiin itti dhufte kana akkamitti dabarsinaa jedhanii mari'atanii Abii Bakri aadii godhuu qabnaa duraanis ishaara nu bira jiraa jedhaniin. Nabiyyiin eeganaan deeme khaliifummaan akka bakka bu'u ishaaraan nabiyyi irraa jiraati wanni kun Abii Bakriif ta'uu qabdi jedhanii wal mari'atanii Abii Bakri aadii godhanii kana booda masjidatti hin ba'an jechuudha. Masjida irratti ba'anii ummata hawaasa jirus Abii Bakri aadii goosisan. Ummatuma kana keessa kan zabana nabiyyii tureetuma kan rakkoon keessa jirtutu jira. Rakkoo san maaltu boodi injifachiise yoo jenne marii isaan gaaddisa jalatti mari'atanii garaa gartee ummatatti gabbaasan santu diin nabiyyiidhaa bal'ise jechuudha. Rakkoo santu kaase. Saniif jecha irraan tana rifachuun nutti dhufte kana akkuma zabanni nabiyyii osoo nabiyyii yaan arganu gariin kun namni hawaasni sun karaa sadii moo lamatti adda ba'e. Du'a nabiyyiitiin jechuudha. Gariin nabiyyii kana ka jala deemu akkamtu jira. Kanuma garaaf jecha jala deemutu jira. Kun kaseetii sodaa jala deemu jira. Kun dhugaan ka jala deemu jira jechuudha. Kun ammas nabiyyii kana nabiyyummaan beekee amantii tanas fudhateetuma shari'aa kanarraa ayata rabbiin nabi Muhammaditti buuse kanarraa akka silaa fahamii isatti jechuudha. Labbatti kaa fahamee hojii deemu siluma jira jechuudha. Zabanu nabiyyii ta'e warreen akkasiisan boodarra maaltu dhaamse mushaawaraa yookaan walgahii isaan godhanii mari'atan santu dhaamse jechuudha waan akkasiisan hunda. Sababa nabiyyiin akiramuutiin Musaylimatul Kazzab nama jedhamu tokkotti jira. Ummata zarii isaa gaafa nabiyyiin akiramu walitti qabee nabiyyummaadhaa jecha kophaadhaan baate jechuudha kunillee murtadii ta'e jechuudha garii nama. Ammas ummatuma nabiyyii jala hordofaa ture kanarra nama amantuma qabateetuma zakkaa kan nu didee jira jechuudha. Maaliif sababa ayata quraanaa faallatti fudhatuudhaan jecha ilmiin isaanii bakka san hin geenye jechuudha. Waan gartee faallaa fudhataniif jecha zakkaa kaasitti dhoorgatee jira. Kun kan murtadii ta'eetuma santu nabiyyiidha beekata Muhammad kute nabiyyummaan haqata jedhanii Musaylimatul Kazzab jala deeman jechuudha. Rakkoo sana hunda kallattii adda addaatti dhufte kana maaliin furatan mariidhaan furatan jechuudha. Saniif jecha asirratti wal gahuun kun sababa gartee sheekonni dabroo kana faadhan akka namni waan duraan dalagu hundaa'u idduuban deebineef jecha gufaatiin tun nabiyyirraa as kaatee wanni kanaaf ni argamti yoo argamte akkamiin dabarsinaa waan jaamuuf jechuudha wanni asitti wal ga'e jedhe. Karaa kanaa waan kana akkamiin dabarfannaat maaliif mudannoon hedduutu jira. Abii Bakri kunnaanis Umartu dhufe. Umarillee osuma akkasumatti karaa saniin geggeessutti jiru ilaanii isa ajjeese jechuudha. Gaafa achirraa dabroo Usmaanis akkanumatti mudannoon itti dhufe. Isaanuma keessaa warruma gartee hawaasuma isa jala deemu keessaa shirri xixameetuma adda addaan xaxaniituma maal godhan deebi'anii Usmaanuma kana rakkoo irra fidaniituma isaanis ummanni maal godhan ummanni sahabaa jajjabaan gatta'anii mariidhaan waan Usmaan irratti dalagameessanillee injifatanii bira dabran jechuudha mariidhaan. Hafuun kophaa ba'ee biyyoota meeqarra Abdallaan Musabaa nama jedhamutu jira dabala san keessatti shira xaxuudhaan beekame jechuudha. Biyya Basaraa dhaqee ifirraa ari'an waa'ee Usmaan Ogeenya kaase. Shaam dhaqee ifirraa ari'an. Deebi'ee biyya Gibsi Misira kana dhaqee jabaa hedduu beekatee Madiinatti deebi'ee Umarirraa rakkoo wanni Usmaanirraa rakkoo fidee. Saniif jecha duuban deebiin mari'atanii mariidhaan waan san uummata san lolaniif keessaa baasanii khaliifummaa Aliitti dabarsan jechuudha. Mudannoon hedduutu jira karaa diikana keessatti. Saniif jecha khaliifummaan tun nabiyyirraa gannuu dhufte karaa shari'aatiin nama tokko eegaa kuunte kaan bakka buusanii khaliifummaa muuduun waan nabiyyirraa gannuu dhufte nama muuduun ahadii godhuun waan nabiyyirraa gannuu dhufte
akkuma sanitti nutis galii qibsinee fudhannee ahadii goonee bakka bu'aan bakka sheekota keenyaa shimma toofiqi jechuudhaan namuu iddoota jirutti jechuudha. Masjida irratti illee nama ibsuun barbaachisaadha. Maaliif sahaabonni gaafa kan bar marii eega fixan booda iddoo jiranitti namatti erganii nabiyyiin akhiramee bakka bu'aan Abii Bakrii ta'e hojii oofadhaa jennee duuban deebinaadha. Labsa godhe jechuudha namuu bakka jirutti kashaan jiru, kamisara jiru, kabasara jiru, kabiyyoota adda addaa jiru. Biyyi eeggasumaa'u bal'inaan diinkeessa deebi'u jechuudha eegala biyyiiti. Saniif jecha kun waan idduuba deebinee sodaanuu miti jechuudha. Waan shari'aarra hundeen nu taatee gannuunis. Ammas nama filamu kana keessatti rabbiin abbaa fedheera kaameeshaa. Filannoo qabdu jechuudha. Maaliif gaaf tokko ulmaa'ee keessa sheetichi darasaadha barsiisaa ture. Osoo barsiisuun mucuma xiqqaa tokko hoggeen dhufe olka'een isaa kana ziyaara ni keessi. Kana darasoonni gurguddaan itti aara sheetan. Jechoota heddummeessinaani maal godhe waan rabbiin keessatti garsiise kana mucaa kana agarsiisuu barbaade darasoota itti aare kana. Fuudheen maal godheen isaan hundaa'uu shimbirroota kenneefi bakka namni tokkotti isin gara deemaa qalaadhaa toltaadhaa jedheeni darasoota gurguddaa fi mucaa xiqqaa kana fuudhee ergite. Jadi gurguddaan achi deemanii darasoonni maal godhan fuulli seenaniitu mana meetirraa ilaalanii humaan jedhan jedhanii fuulduroo qalanii. Mucaan xiqqaan deebi'eetuma as deebi'eetuma sheeka bira deebi'e. Aboo maaliif deebistaa jennaani bakka wanni akkattillee isin agarre jettaniiti ajajanitti fayyadani. Bakka fedhe yoo dhaqe rabbiin arga eessatti qalaa jeenga. Jennaan uummata irratti nabiyyiin waan hin sheekiti kunoo waan akkanaa kan jedhamee argaa jiru kan booda sani ishaaraatti nama tokko keessa kaa'ee nama sani ishaaraa ture nuti ummatti gaafame sanittija maaliif nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam haala muslimaa kana kun akkasumaa muslimni kan dabalee aniidha akka gaala faxoranii yookaan afaan hidhanii oofaniitu jedhamuu muslimaa haati yookaan gaalli muslimaa akkasii jedhamniin alayhi salaatu wasalaam akkam jennaan gaalli kun innis tumee haala safarate istinaafani yoo ati qabdee dhagaa gubbaa gadhiisudes naamsaatu jeen diduu baduma dhiisa haalli muslimaa kana waljala deemuu keessatti yoo ijoolleen xixiqqootti kennitee ijoolleen akka ooftu barbaadee ugaala guddaa hundaara qabu kana jalumaa deemaa jirti haalli muslimaa akkasii nutis bifa sanii wal qabannee nama kana akkuma sheekonni faan ishaaraa nu godhanitti sheeka keenya jala deemu wal qulfaatu dhabu maaliif jennaan galiin ulmaa'imaa jedhe namni tokko yoo namarraa deebe khaliifaa bakka buusuun dirqamaa shari'aatii jedhe maaliif jecha nabiyyii yookaan hojii nabiyyii sanirraa fudhate sanii jecha nutis bakka buufanne maaliif bakka buufanne ishaaraa sheekotaati jechuudha. Ishaaraa sheekonni faan kennanii bakka kana isintu bakka naa bu'a jechuudhaan karaan kun itti deddeebi'anii isaan ishaaraa godhaniini bakka buufaman jechuudha. Akkuma sanitti akkuma gartee ishaaraan godhamte sanitti bakka buufamee bakka jirrutti namuu waan kana fudhatee iddoo isaanitti kan dardaraatis uummanni ijoolleen shabaabaa jechuudha. Bakka bu'aa kanas shabaabatti himu. Hayyoonni nu keessa jiru bakka deemutu gandi isii keessattis kunoo hadaraan akkuma duritti jira wanni gad deebi'u hin jiru maaliif dhalaanne hedduun argamuutu mala jechuudha. Kun hundinuu akka qaawunni tokko nurratti hin argamne hayyoonni illee bakka jirutti manguddolleen bakka itti iddoo jiranitti hogga deebi'an waan kana akka isaan bal'isan jechuudha wanni asitti wal geenyeef jechuudha. Saniif jecha nuti wanni nurraa barbaachisu maali yoo jenne bifa isaan seera isaan lafa nuukaan hundaa'u qabannee jala deemu akkuma nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam haala muslimaa dubbate san keessatti bifuma sanii jala deemu nabiyyiin maal jedhe hadiisa tokko keessatti innakum ayyuhal ummaa jedhe latakfuluuna an afdalii cibaada jedhe nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam isin ummanni kiyya kun irra caaltuu ibaadaa keessaa waan dagaatan takkaatu jiraa jedhe مالي جنان التواضع يا نبينا عليه الصلاة والسلام إذ قبوا أنا نمر جرا وأنا كنا قتي إرادة قتني جرتني أنا نمر جرا كنا لفخار أبي أنا نما قدي كنا قبض هذا نما يسني ربود هذا كل الرجال تو عبادة النبينا عليه الصلاة والسلام مالي في جنان التواضع تأتي بالتعالف جت علماء
Waliif kuni tokkummaadha fiddii yoo ol ka'ee wal qixxaate duuba eenyu wal jalaa gajje'ee waan takka daangaa bahuu danda'a. Hin danda'u. Tanaaf yoo walii gajje'an taate tokkummaatti dhufa wal jaalannaa dhufaa jenna. Saniif jecha warra bifa saniin jala deemu nu haa godhu. Akkuma isin mata duree irratti ibsuu yaalletti gaa wanni asitti walitti qabamneef ammas abbaan sagantaa mashaafi faanis farhaanis ni jira waan hafe immoo isaantu itti guuta. Jaa keenya wanni nuti jechuun qopheeffannes isinitti dabarsuu barbaanne kana waan ta'eef karaa isaaniitiin isin dabarsama. Ayyeega. Sila sagantaan keenya bal'uudha ture sababaa ganamni asii dhi'ee nu harkaan caate. Rakkoo qabu wanni guddaa maali? Isaan lamaan Daawudii fi Ibraahim dabarsanii jiru. Warri booda dhuftan immoo dargaggeessa keenya. Wanni guddaa asitti isin yaamneef silaa har'aan kana haadiraa kun akkuma duratti itti fufaa. Wani jiramu jiru bakka isaanii namnis bu'ee jira. Akkuma dubartii siraan sheekota irraa dhuftee nabiyyi irraa dhuftee sheekota dabartee sheekota irraa sheemasaanii dabartetti har'a sheematobii dabartee uummanni sana dhaga'ee waan kana irratti du'a isaanii irraa fudhannee akka wanti goon dhaamsa guddaan kana. Haa ta'u immoo sababii gartee warra magaalee kaayame sababii alaa tana duutii ganda keenyatti nuti taateen sagantaan nurraa facaate. Terus hagan ofun dirqama irratti sagantaa gabaabsinee gatti oofu. Ammaaf kana booda maaltu jira hajoo laaqana si qophaa'ee jira salaata boodasitamuu laaqana nyaannaa san booda ulamaan teenya saayiba sheekaafaa nama jabaatu faaris har'aan kana waan itti quraana nu qaraatanii ulamaan teenya achi dheeytanii achi quraana qaraatanii idila gaarii achi gootanii san booda asii dachaanitti warri biyyaatti jimaa qabannee halkan akka sagantaa keenyatti halkan rooba hadhannataa jennee akkasi qaban sagantaa. Hayyee waliin galuu sana namni gartee dandeessanis jimaa harawwachaa gargaara asitti biyyaaf dhaabbatee jira kun yoo balaan takka dhuftes asitti galuu qabsee roobas kadhatu. Kanaaf dargaggeessa keenyas gargaara harawwacha adiraatti fidanii finnee asitti ulamaan teessanii ulamaan fuqarawaan hundi asitti ol geessanii asitti akka gargaara rooba ifa taanii godhanichi as deeman booda. Akkana sagantaan keenya maal jedhu? Gaarii miti? Waan gaariidha. Maaliif sheenii faan gaafa gartee roobni dhaabbate asitti nama walitti qabanii du'aa goosaa baate. Haalli sun ittuma fufuu qaba. Isaan kutanii illee harki muramuu qabu. Kanaaf warri biyyaatti dargaggeessa isaan kana beektanii keessattuu guyyaa Hamisaa Alfanjummaa asitti jawwuu jira duratti sassii warra biyyanii deebifnaa. Dargaggeessa kana keenya waan tan akka beektanii amma Ramadaan dhufee silaa tartiibni Ramadaanaa fashoonni kana fuuldura sanitti fufu. Tawaabaa fi asitti gafee garaa akkasutti fufaa kan warra biyyaattis nu hubadhaa waan daraa ta'uu jiraatu sagantaa fakaa wajjin qindeessinee waan daraa ta'uu qabaate. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Kotiin keenya haasofte fixee jirte yaadan qabnu wannummaan guddoon asitti walitti qabamneef gabaabdutti dargaggeessis ulamaa'eelis ni jirti. Sheekonni fa'aa sheemmatoofiq bakka nu buusanii amrii sheemmatoofiq fa'aa jalatti fudhannee hadiraa gartee hadiraa dur sheekotaatu waan gartee hundaan maddii dhaabbata. Rakkoo hadiraatis isaantu baata akka dargaggeessattis akka ulamaa'ettis waan san gartee nutillee responsibilitii akka fudhannuu jenne gabaabdutti. Tasanirraa hafte somanaa tos deema miskiinni isaa duratti walitti qabama akka mataa keenyatti akka dur goonu sanitti miskiina hadiraadhaa kana dur sheekota fa'aa gargaara amma gartee isaanillee hin jiran nutillee dirqama waan sanii ba'atudha. Gabaabdutti mataa walitti qabatee ulamaan keenyallee baadiyyaa fi magaalaatillee jirtu masgiidootiin gartee baadiyyallee jirtu hundi ishii amriin hadiraadhaa akkuma duritti akka deemnu tartiiboottee akka deemtu gartee san walii ibsuu barbaaduuf wanni biroo takka illee hin jirtu jechuudha. Amriin akkuma duritti deemtii akkuma duritti tartiiboonni ishiidha oofamaa amrii namni nu oofu sheemmatoofiq fa'aadhaa tana gartee wal beeksisuudhaa sunnaadhaa ta'ee biraan keessan san walitti himuuf wanni biroo takka illee hin jirtu haasawni gartee naa hafee waan taate malee haasawa Sheekh Ibraahim fi Sheekh Daawud fixanii jiran ijoolleen dargaggeessaa immoo waan boodara dhuftaniif jecha tana pointiin guddoon jechuudha. Pointiin guddoon maali?
hadiraa maddii dhaabbatuu qabnaadha. Hadiraa keessa miskiinaa jira. Hadiraan bakka irraa milkaa'anidha. Bakka miskiinni warri gartee rabbii citee rabbi kadhatu jirudha. Tana gartee nuti bakkeen tun akka ishiin hin goggogne waan dandeenye maddii dhaabbatudha. Tana bakka wanni waliif himnaa waliin jenne subaaxa xiqqaa wanni jennee jira. Ulamaa'in teessee hunnoo qaatiin dhaabbattee jirti roobni. Roobni hunnoo dhaabbattee jira rooba kadhannaa. Eega pirogiraama kana fille sa'a boodarraa eegallee qamaatiidhaan asitti galgala 15 abbaafaadha rooba kadhannaa yaani kanuma wanni biroo yoo yaadni hawaasni namni asii gadaasa'uu qofaa miti achi wanni gadaa asaa haasawus yaanni jiraata yoon dogoggorillee jiraate fudhatuun dirqamaa jechuudha. Kanneen lama namu warri amantaa dhufee as jiru kuni hundinuu shemmattoota agarsiisaa sirriitti ziyaaree mubaayaa godhuu qabaa. Awwalan namuu ka'e akkuma sheekota shemsiraa fedhagaa turetti shemmattoo fi qarraboota sheekanyyaa dhageenyaa jee namoota qaamumsaa as dhufe mubaayaa godhee galuu qabaa.